Hayyee akkam jirtu hordoftoota Black Lion TV subscribe, like, share gochuu keessan dagatina. Har'a immoo Civic Chapter 3tiin deebineerra. Civicsiin Chapter 3 maal jedhaa? Waa'ee society fi governmentii waliin qabsee kan jalatti qabudha jechuudha. So we are going to start today Chapter 3 which is about state and government. Kan wal bira ilaallee definition isaanii irra kaanee haga gosa stateii haga gosa governmentii jiru hunda waliin ilaaluudhaaf deemna yookaan coverii chapter 3 jala kan jirtu hunda ilaaluudhaaf deemna jechuudha. So har'a chapter 3 paartii tokkoffaatiin deebineerra. Chapter 3 paartii lamaan fixuudhaaf yaadneerra. Inni chapterii tokkoffaa, chapterii sadaffaa inni paartii tokkoffaa har'a fixna. Inni aansee jiru immoo akka itti fufnaa jechuudha. So let's start what's mean the concepts of conceptiin etiksii kan kun maal jechuudha yookaan konseptiin siiviksii jechuun maal jechuudha kan jedhuuf laallee turre chaaptarii tokkoffaa fi chaaptarii lammaffaa jararraa aansee kan dhufu immoo what mean society jechuudha. Hawaasa jechuun maal jechuudha kan jedhudha jechuudha. So society jechi society jedhu kun kan derive ta'ee dhufe yookaan immoo jechi society jedhu sun kan dhufe laatiin irraa. Society jechuun afaan laatiniitiin yoo fayyadamnee hiikaa kennineef inni tokkoffaan association jechuudha. Gamtaa. Lammaffaan togetherness ta'uu danda'a. Living in the group illee ta'uu danda'a. Group life illee ta'uu danda'a jechuudha. So society kan jedhuun kun hiikaan root yookaan etymologically define yoo goone definition isaaf kennamuu danda'u inni tokkoffaan waliin jiraachuu yookaan immoo waliin ta'udha. So kanarra kaanee society tokko yookaan society jennee waa tokko kan groupii tokko society dha jennee define gochuudhaaf elementiiwwan nu barbaachisu. So there is 5 elements of to define what means society jechuudhaaf karaa shantu jira. Society tokko society jennee dubbachuudhaaf wanni shantu nu barbaachisa. Inni tokkoffaan bakka inni isaan jiraatu yookaan bakkee qubannaa barbaachisa jechuudha. Geographical area kan jennu yookaan bakkee qubannaa isaan barbaachisa. Achirraan asii kan jiru groupiin sun saayizii kan duraanii fakkeenyaaf saayizii qabaataa turanirraa xiqqoo ol ka'uu qaba yookaan relatively large group of people in terms of size ta'uu qaba yookaan saayiziidhaan nama lama taanee society uumuu hin dandeenyu. Society uumuudhaaf namni lama beezii ta'ullee society jennee moggaafamuudhaaf we have to relatively large ta'uu qabna yookaan baay'ee ta'uu qabna jechuudha. Sarraansee kan dhufu common culture. Culturii wal fakkaataa, afaan wal fakkaataa, aadaa wal fakkaataa yookaan aadaa sun wal fakkaataa ta'e culturii isaa wal fakkaataa ta'e yeroo baay'ee languagein kun wal fakkaataa ta'uu dhabuu danda'a garuu kan waliigaltee uumuudhaaf languagii wal nu galchisu yoo qabaanne society jennee waamuu dandeenya. Achirraan kan dhufu feeling of identity and belongingness. Wal keessa yookaan immoo waliin makamnee jiraachuudhaaf fakkeenyaaf namni 10 yookaan namni 1,000 fudhadhaatii namoonni 1,000 san keessa jarri sun waliin jiraachuudhaaf fedhii keessa isaaniitiin kan miliqee ba'ee society kana kan hundeessan taanaan san society jennee kana yookaan feeling of identity and belongingness kan jedhu kun wal fakkaatiin yookaan immoo wal fakkaachuu isaanii. Achirraan kan jiru society. Societyin autonomous fi independent ta'uu qaba yookaan daangaa fi kan of danda'e ta'uu qaba. So society tokko uumuudhaaf wanna shantu nu barbaachisa. Inni tokkoffaan geographical area dha. Lammaffaan relatively large size ta'uu qabna. Inni sadaffaan common culture waliin qabaachuu qabna. Inni afuraffaan gatoo feeling of identity and belongingness waliin qabaachuu qabna. Inni shanaffaan autonomous and independent. Autonomous kan jedhu kun sovereignty itti fudhachuu dandeessan yookaan freedom yookaan biyya of dandeetti jedhanii kaa'uu dandeenya yookaan bakkee of danda'e tokko gosa yookaan society tokkorra kan of danda'e jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. So shanan tana guddifnaan wanni groupiin tokko society jennee moggaasuu dandeenya jechuudha. Sanarraan kan dhufu defining and understanding of state kan ibsa. So society nega jiraate society groupii wayitiin uumameera. Achirraan kan dhufu stateidha. Fakkeenyaaf biyyattii Itoophiyaa kanatti osoo argitanii societiin garaagara baay'ee jira. Society santu wal qabamee biyyattii takka uume jechuudha. Yookaan state kan jennu san uumuu dandeenya jechuudha. So maqaa konseptii state jedhu kanaaf wanni definitioniin nama baay'ee irratti walii galu hin jiru garuu politikaalii yookaan immoo aadaadhaan bees taane
isteetii tokko moggaasuu dandeenya. Inni tokkoffaan karaa political organization. So isteetii tokko politically organized ta'ee fakkeenyaaf society wayiitu walitti bahee isteetii tokko uume yoo jennu societyuwwan walitti baatee ijaaramte sun politically organizationidha. Isteetii jechuun political organization jennee maqaa kennuu dandeenya jechuudha. Isarraansee rooted in society. Society san bakka bu'e yookaan society san keessa kan ba'edha. Inni guddaan society tu walii bira ba'ee isteetii sanumaa jechuudha. So isteetiin eega uumame akkuma reefu jennee wanni shantu nu barbaachisa society tokko uumuudhaaf. Ammas isteetii tokko uumnee isteetii san maqaa moggaasuudhaaf wanni shan nu gaafata. Inni tokkoffaan namni keessa jiraatu qaba yookaan people pillars of modern state kan jennu kun jechuudha. So there are four elements for the modern states of the world state kan jedhu kanaaf state maqaa state jedhu kanaaf state jennee waamuudhaaf wanni shantu nu barbaachisa wanni afurtu nu barbaachisa san guchisu society tokko walitti ba'ee state jechuu dandeenya jechuudha. Inni tokkoffaan namoonni keessa jiraatu qabu. Dirqama namni jiraatu malee lafti qofti state jennee waamuu hin dandeenyu. Achirraansee government nama bulchuu yookaan bulchaa barbaachisaa jechuudha. Mootummaa wayii barbaachisa. Achirraansee gaddu sovereignty birmadummaa barbaachisaadha. Sanirraansee territory yookaan daangaa qabaachuu qaba. So state amma fakkeenyaaf Itoophiyaa fudhataa Itoophiyaan daangaa qabdi Eertiraadhaan, Keeniyaadhaan, Jibuutiidhaan, Somaaleedhaan waliin daangeffamti. Gavarmentii qabdi akkuma argitanii. Uummatas qabdi. Achirraansee kan of dandeesheedha jechuudha. So kanarratti hundoofne state uumamuudhaaf wanna afur nu barbaachisa. Tokkoffaan piipiliidha. Lammaffaan gavarmentii. Isarraansee sovereignty ta'uu qabna. Achirraansee territory yookaan daangaa qabaachuu qabna. So egaa kana qabaanne state jennee moggaafamuu dandeenya. So people jechuun maal jechuudha? Kan jedhuudhaaf kana detailiin deemuun barbaachisu. People jechuun namoonni wal bira jiraatan people jennee waamuu dandeenya yookaan nama. Akkuma reefu isin hime people malee state tokko hundeessuu hin dandeenyu. Without people there is no state jennee kaa'uu dandeenya. So state is not created without people jennee kaa'uu dandeenya. Biyyattiin tokko uumamuudhaaf yookaan biyyattiin takka dhaabbattee jiraachuudhaaf namoonni barbaachisoodha jechuudha. So achirraansee kadhuuf sovereignty birmadummaan jennu. Sovereigntiin maal jechuudha? Sovereigntiin karaa salphaatiin yoo ibsine sovereigntiin biyya keessas ta'ee dubbii alaa uummatoota biyya san keessa jiraataniif fedhiin murteessuu uummatoota saniif yoo kennamu. So birmadummaa jennee kenna jechuudha. Fakkeenyaaf decisionii biyyattii Itoophiyaa keessa taasifamaa jiruudhaaf biyyaan baanuuf murteessuu hin danda'u. So biyyaan baanuuf murteessinaan sovereignty keenya cabee jenna jechuudha. Isarraansee kan jiru territoryidha. Territory kan jennu kun bakkee fixed ta'e yookaan kan lafa daangaadhaan qabame. Akkuma argitanii fakkeenyaaf naannoo Itoophiyaa keessatti naannolee jirtu osoo argitanii naannoon Oromiyaa jira, naannoon Amaaraa jira, Beenishaangul, Dabuubii fa'aa wal bira jira. So jaratan yoo argitanii daangaa qabdi. Daangaa akkasii qabaachuu qabna. Yookaan immoo biyyaaf yoo ta'u daangaa fakkeenyaaf daangaa between Ijiptii fi daangaa between Jibuutii fi Itoophiyaa jidduu jiru osoo argitanii sunis territory. Territory jechuun daangaa akkasii qabaachuu. Territory'n sun lafa ta'uu danda'a, bishaan ta'uu danda'a, eerii ta'uu danda'a yookaan immoo samii ta'uu danda'a. So biyyattiin Itoophiyaanis daangaa samii qabdi. Daangaa samii Itoophiyaa keessatti xiyyaarri hayyama Itoophiyaa malee balali'uu hin danda'u jechuudha. So government jechuun political organization of state. Governmentiin kun governmentii malee state'n exist gochuudhaaf rakkisaadha. Ni gooti garuu exist gochuudhaaf rakkisaadha. Sababni isaas namni govern yookaan hoogganamu malee waa tokko dalagu yookaan immoo biyyattii san dhaabuudhaaf rakkisaadha jechuudha. Achirraansee kan dhufu recognition kan jennu kana. Recognition kuni supplementary element of state dha. Recognition kana kan jennu jechuudha. So wanni shantu eerameera garuu akka pilaariitti kan fudhatanii jiraafan recognitioniin barbaachisaadha. Ta'ullee akka pilaariitti kan fudhatanii wanni shanii inni tokkoffaan wanni afur jecha. Shan kan fudhatanii society hundeessuudhaaf, afur kan fudhatanii pilaarii kan fudhatanii afurii qofa for stateidhaaf. Inni tokkoffaan piipiliidha, lammaffaan governmentii, sadaffaan sovereignty ta'ee inni afuraffaan akkuma reefu isin jedhe territory qabaachuu qaba jechuudha. So mee amma immoo gad deebinee origin and historical development of state kan jedhu kanaan ilaallu.
ka'umsa fi haala guddinni isteetiin amma irra jiru kanatti geessu. Isteet jennee amma moggaasaa maqaa kenneef irratti ga'uudhaaf isteetiin uumamaa fi karaa inni darbee qabaa jechuudha. Isaan laaluuf deemna. Inni tokkoffaan uumama yookaan immoo haala guddina isteetiidhaaf kan himu inni tokkoffaan genetic or natural or evolutional theory kan jennu. Evolutional theory maal jedhaa? State gradually and slowly evolved out of early forms of a still human community such as family and clan and tribal jedha. Aristotle says jedha. As jala Aristotle akka inni jedheetti yookaan immoo karaa Aristotle define godheetti yoo evolutional theory yookaan natural and genetic jennee kennu san yoo define goonu maal jedhaa? State jechaan a product of natural and gradual expansion of family jedha. Karaa uumamaan yookaan product yookaan immoo waliin bahiinsa namoota yookaan immoo naachuraaliidhaan kan faamiliin tokko babal'ataa dhufe isteetii uumaa yookaan akkuma reeffa jedhe soosaayitii tokkotu babal'ataa dhufeedhaan Aristotle sanii wal qabsiisanii Aristotle maal jedhe state is a product of natural or a gradual expansion of family. Isteetiin uumamaan jirti yookaan immoo gradual expansion family yookaan immoo jijjiirama suutaan faamilii irratti dhufeedha yookaan faamiliin tokko suutaan babal'achaa dhufe isteetii uumaa faamilii uumaan takkatu babal'attee biyya taatii. So the first group of collective human is the family or the household list is state jenna. So collective namoota yookaan immoo groupii tokko collective dura yookaan walitti bahiinsi namootaa inni dura maqaan walitti fakkeenyaaf namoonni 3 walitti yoo baate walitti bahiinsi namoonni yookaan gurmaa'uu namoonni sanii inni maqaan duraa inni kennamu family jenna. Inni dhumaa immoo gurmaa'inee yoo baay'annee ka ta'uu dandeenyu isteetiidha jedha warri naachuraalii kun jechuudha. So isteetii uumamuudhaaf wanni nu barbaachisu inni tokkoffaan faamiliidha. Faamilii aansee tribe ta'a. Tribe eegatee booda community ta'a. Community taanaan immoo society ta'a jechuudha. So isteetiin hundeeffamuudhaaf karaa naachuraal yookaan immoo evolutional theory akka nu ibsu maal jedhaa? Isteetii tokko uumuudhaaf faamilii dura uumamuu qaba. Faamilii irraa aansee tribein uumamuu qaba. Tribe irraa aansee community uumamuu qaba. Community irraa aansee society'n tokko uumamuu qaba jecha. Inni jarri sun guutamnaan society uumuu dandeenya jedha. Hordoftoonni baay'ee yookaan immoo proponentiin warra evolutional theory jala kan eeramanii Aristotle fa'aa jecha. Isarraa aansee kan jiru theory of divine origin. Divine origin kun yeroo baay'ee maaliin wal qabata? Theory humna waaqaatiin biyyi tokko ijaaramteedha. Kana jechuun maal jechuudha? A state is advocate, maintained or created by God and governed by his deputy or vice guardian jedha. Isteetiin tokko kan uumamtu waaqanii kan tajaajilamtus hoogganamaa yookaan hoogganaa waaqti isa hoogganeetiin jedha. So fakkeenyaaf akkam argitanii wanni kana biyyattii Itoophiyaa jedhaatu fudhame. Biyyattii Itoophiyaa mooticha Haile Sillaasee hoogganaa ture. Biyyattiin tun kan uumamte humna ishii uumamteen waliigaltee isa adeef nuti akkamitti amanamaa ture kan jedhu qofa laala. Yeroo isatti maal jedhaa ture? Biyyattiin tun kan uumamte waaqanii kan bultus vice gaardenii waaqaatiin yookaan ani Haile Sillaasee jedhee maqaa kaa'aa ture jecha. So biyyattiin akkas uumamte jedhamee yoo hammame biyyattiin sun karaa saniin uumamte yookaan karaa oriijinii saniitiin dhufte jettee kakaa'ettu taana we say is the divine theory of origin jennee kaa'uu dandeenya yookaan haala uumamaa divaayinitiin akkamitti isteetiin uumamte kan ibsudha jecha. So as jala wanni baay'ee jira garuu main conceptiin theory of divine isteetiin kan uumamtu waaqanii kan hoogganamtus vice guardian waaqanii jedhee kaa'aa jiru. Achirraa aansee kan dhufu force theory kan jennu. Force theory kun maal jedhaa? State is created by using force. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee gaaffii kanaaf deebii ka ta'u biyyattii Itoophiyaa jennu tun deebii taati. Fakkeenyaaf maal jettanii yoo gaaftanii biyyattiin tun kan uumamte forceedhaan yookaan immoo humnaan lolaan uummanni wal bira qabamee ijaaramuu dandeette yookaan biyyattii maqaa Itoophiyaa jedhamtu kan kennameef lolaan. So biyyattiin akkasiin uumamtu yookaan isteetiin akkasiitiin ijaaramtu force theory jennee kenna yookaan karaa forceetiin ijaaramte. So force theory maal jedhaa? Biyyi tokko kan ijaaramu humna namootaan yookaan state is created by use of force jedha.
humna yookaan humna qaamaa fayyadamuudhaan yoo biyya tokko kan ijaaru ta'e suni biyyi foorsiidhaan ijaaramte. Biyyi foorsiidhaan ijaaramte immoo tiyoorii jennuutiin ibsamti jechuudha. Achirraan isa dhufu social contract theory jennu. Social contract theory kun maal jedhaa? It postulates the state of nature as the origin of condition making and the social contract. State is a result of consent, will of the people jedha. Social contract theory kun maal jedhaa? Biyyi tokko yookaan isteetiin tokko kan uumamu fedhii uummatoota yookaan immoo wilinginasii uummatarraa dhufuun biyyattii tokko ijaaramtedha. Biyyi tokko ijaaramuudhaaf wilinginasii biyya sanii keessa uummattoonni jiraattu nu barbaachisti yookaan immoo perspeektiivii yookaan konsentii uummanni sun kennuudhaan biyyi tokko ijaarree jedhanii kan dubbatan taanaan so we call it social construct theory. Social construct theory maal jedha walii galatti biyyi tokko ijaaramuudhaaf hayyama jiraattota biyya sanii barbaachisa yookaan hayyama namoota biyya san keessa jiraatan barbaachisa. Hayyama isaaniitiin biyyattiin kan uumamte taanaan social construct theory jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Achirraan isa dhufu Marxist theory jedhama. Marxist theory maal jedha? State involved gradually and steadily as a result of disappearance of primitive community. Maal jedha? State evolved gradually and steadily as a result of disappearance of primitive communities. Kun jechuun maal jechuudha? Statein takka uumamuudhaaf yookaan statein kan uumamte uummattoota non-western yookaan immoo uummattoota hin qaroomne sababa uummattoonni hin qaroomne badaa dhufteedhaaf biyyattiin tokko uumamedha. State evolved gradually and steadily as a result of disappearance of primitive communities. Primitive community kan jennu uummata dubatti hafaa jennee kaa'uu dandeenya. So baniinsa yookaan immoo haphachuun uummattoota dubatti haftu yookaan immoo kan hin qaroomne baay'ee biyyatti lafarratti wanni akkas jedhamu hin jiru garuu definition isaarraa kaanee uummata hin qaroomne yoo gradually uummati hin qaroomne badaa yookaan jijjiiramaa gara qaroomatti yoo siqaa dhufu Marxist view theories jennee kaa'uu dandeenya. So Marxist view theory maal jenna? Formation of socio-eco paved the way for foundation of state. Waliigaltee uummataa fi ikoonomiin wal bira dhufteeti biyya tokko ijaarti yookaan socio-economically biyyi tokko ijaaramuu dandeetti kan kaa'u Marxist viewdha. Marxist view yeroo baay'ee primitive kanaan kaasuu dandeessanii yookaan state originated from the splits of society into social classes. Society guddaa ture gara society xiqqootti yoo baqu statein uumamte jedhee kaa'e yookaan main pointiin Marxist view kan jedhu primitive community disappear ta'uun main point isaati jechuudha. So karaa theory shaniitiin state define origin state define gooneera. So amma immoo society fi community maali? Community yookaan society yookaan immoo groupii walitti bahee jiraatu kana state waliin compare goonu. Garaagarummaa maal qabdi? So state comes in existence after the origin of society. Societyin uumamee egaa societyin uumamtee booda statein tokko uumameedha. Society is superior to the state. Hundeeffama societyin hundeeffama stateif isa duraadha. Hundeeffamni isaa isa dura kan uumameedha jechuu isaati. A state exists for the society as a means for its end. So state exists for the society as a means for its end. Kana jechuun maal jechuudha? Societyin tokko walitti bahee aga dhuma isaatti yookaan walitti bahee society san keessa osoo nama sun hanqisiin namni sun walitti bahee biyyattii takka ijaaruu danda'a. Society in this by itself. Fakkeenyaaf wanna kana walitti qabnee himuudhaaf society tokko jiraatu malee statein hin jiraatu. So state balleessuudhaaf society baduu qaba. Societyin jiraatu malee statein hin jiraatu. So society bannaan statein baddi. Statein society osoo jiru baduu hin dandeessu jechuudha. Achiin booda aansee artificial institutionii qabuu danda'a. Statein garuu societyin artificial miti natural institutionii garaagaraa of jala qaba jechuudha. So borderii ni qaba, borderii bal'aa qaba. Statein sun garuu borderii qabdi, borderii xiqqoo yookaan immoo borderii xiqqoo taate wayii qaba of jala.
Society'n akkuma isin jedhe territoriin society jalas boundary wayii nu barbaachisa. Ta'ullee society'n sun boundary hin qabdu xiqqoo haala biyyattii yookaan guddinni biyyattii irratti kan hundaa'u ta'uunis. So state is a political organization. State tokko politically organize kan ta'udha. Akkuma reefu isin yaadni yookaan definitionii namni irratti walii galuu dhabamus state'n political organization ta'uu ishii kan ifatti jirudha. So society'n social organization sun political organization yoo ta'u state'n society'n immoo social organization dha. So har'aaf paartii tokkoffaa asirratti dhaabbanna. Subscribe, like, share gochuu keessan dagatina. Komentii keessan nu barreessaa. Maal asirreessinu kana dabalaa kana hir'isaa jechaa nu hima. So paartii lammaffaatiin state structure kan jedhutiin ni deebina jechuudha.